Ashama harka fuune jecha akkam hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii jecha nagaa fi jaalalli keenya kanoonni irraa burqi qilleensa irraan isin haa dhaqqabu jecha arraan tana barnoota addaa takka barnoota bifa bareedaati waan bareedaati isiniif qabannee dhiyaanne barnoota isinis itti fayyadamuu dandeessan ilkaan keenya kan tortori kan bade kan xuraa'e haala kamiin akkaataa kamiin akka itti addeeffannu bifa salphaatiin isiniif deetiin dhufee jechuudha. Kanumaafuu hanga dhumaatti akka nu waliin turtan abdii guddaan isinirraa qaba. Kanumaa wal qabatee ilkaan keenya kan xuraa'e kan tortori jechuudha akkamitti akka addeeffachuu dandeenyu bifa salphaatiin wantoota naannoo keenyatti argamuun isiniif deetiin dhufee jechuudha. Kanaaf chaanaalii keenya warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe like share godhuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna nu jajjabeessaa isiniin jenna. Wantoota ilkee keenya balleessan keessa wantoota akka jimaa wantoota akka sigaaraa aarsuu ammas kanneen kana fakkaatan wantoota akka shishaa aarsuuti. Shishaa aarsuunis ilkaan keenya baay'ee xureessa. Okay, maaltu ilkaan keenya jabeessa? Wantoota ilkaan keenya jabeessatu akka fakkeenyaatti haabrannu. Wantoonni ilkaan keenya jabeessa wantoota akka aannanii, akka shaayii, akka injoorrii, akka timaatimaa wantoonni kuduraa ta'an hundi isaatu fayyadamuun barbaachisaadha. Hundi isaatu kaalshiyeem of keessaa qabu. Haalaan fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Hangasuu hanga dhumaatti nu waliin ta'an isiniin jira. Egaa barnoota kana sirriitti hubadhaa. Barnoota baay'ee faayidaa qabudha. Egaa wanti tokkoffaa irratti argaa jirtan kun janjabiila. Janjabiila erga qopheeffatanii booda janjabiila jiidhaa isaa jechuudha. Janjabiila jiidhaa kan cuunfaa qabu, kan jiidhaa wayii qabu. Eega akkatti irraa qoncaftee deebitee booda wantoota akka saanaa ni qopheeffattu jechuudha. Erga wantoota akka saanaa qopheeffattu yoo meeshaa kana ni qopheeffattu. Meeshaa kana irratti ni bulleessitu yookiin ni faaqxu jechuudha. Erga faaqxee deebitee booda wantoonni itti dabalamus ni jira jechuudha. Wantoota kana yoo fayyadamte wanta kana yoo ka fayyadamtu taate hordoftoota keenya wanti kun wanta baay'ee jabaateedha. Kaalshiyeem of keessaa qaba. Ammas lammaffaa wanti kun waan humna jabaa qabateef wantoota ilkaan keenya balleessan wantoota ilkaan keenya xureessan walumaa galatti jechuudha. Ilkaan keessan wantoota xureessan wantoota ajjeesan kan defense isiniif ilkaan keessan irraa godhu yookaan ilkaan keessan irraa deebisuu danda'udha. Ammas soogiddaatti dabaltu. Soogiddi kamuu ni ta'a jechuudha. Erga soogiddaa walitti maktee deebitee booda wantoonni baay'een nu barbaachisan jechuudha hordoftoota keenya. Wanti itti dabalu ammas saabunaa ilkaaniiti jechuudha. Saabunaa ilkaanii isa koolgeet jedhama fayyadamtaa jechuudha. Isa amma siginaal maal jiru fayyadamuun sin barbaachisu jechuudha. Isuma koolgeet jedhamu kana fayyadamtaa jechuudha. Saabunaa koolgeet jedhamu kun saabuna baay'ee barbaachisaa ta'e. Yoo saabunaa isa siginaal maal jiru fi saabunaa biraa ka fayyadamtu taate akka gorsaatti kan isin dhaamu hin fayyadamii jechuudha. Saabunaa yeroo baay'ee dubbatamu yeroo baay'ee irra deddeebiin kan fudhatama qabu saabunaa faayidaa guddaa qabu saabunaa isa koolgeet jedhamu kana jechuudha. Saabunaan koolgeet inumaa'u baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Wanti agartu kunis loomii yookiin wanta xuuxxoo jedhamudha. Inumaa inni kun hundinuu isa kana hundaa'u yoo ka kobokobotti fayyadamtu ta'u farra baakteeriyaati jechuudha. Inni kun baay'ee wantoota barbaachisaa ta'e baakteeriyaa ilkaan keenya miidha. Kobokobo yoo ka fayyadamtu taates mataa isaatti faayidaa qabeessadha jechuudha. Loomii yoo ka fayyadamtu taate faayidaa qabeessa. Yoo zinjibiila ka nyaattu ta'es afaan keenya yoo duraan foolii badaa yookiin foolii addaa ka dhageessisu ta'e foolii isa bareedaa jijjiiramaa deemaa jechuudha. Wanti isin amma ergaa jirtan waan baay'ee nu deemsisne jechuudha. Walumaa galatti wanti kun wanta faayidaa baay'ee qabanii jechuudha. Guyyaa muraasa keessatti ilkaan keenya isa duraan nu dhukkubu isa adada dhukkubbii fi kan shurufkaa addaatis foolii addaa agarsiisu osoo gatii baay'ee hin baasnetti naannooma keenyatti kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Dhuma irratti ilkaan keenya gama keessaatii fi
gama alaatiinis gama gubbaatiinis qara hundaame jechuudha. Ilkaan keenya itti riignee hamma inni nuu gallakkisutti itti guyyuu fayyadamuu qabnaa jechuudha. Guyyaa baay'ee nutti hin fudhatu jechuudha. Bifa salphaatiin ilkaan keenya karaa adiitti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Kanaaf galatooma jajjabeessaa chaanaalii keenya subscribe like share godhuun nu cinaa dhaabbadhaa isinin jaagadha. Ammas maatii chaanaalii keenyaa ta'an isinin jaa turtii gaarii keessaniif